uffadheen uffata adii maannaa dhokatan soorata xumureen kan biiftu gadii rabbi harka gonfoo fudhata innan eeggadhu masiinqoo Yesuus harka ulfaataan dhufa jabaadha. Wangeela Yohaannis 14:3 Hokkaanuu roobaayira maqaan isaa ulfaatu 14:3 yommuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan maal gara kootti isin fudhadha nama miti kana Yesuus dubbata lafa ani jiraadhu dhuftanii akka jiraattaniif deebi'ee dhufeen isin fudhadha sii dhufa Yesuus haleluuyaa sii dhufa abbaan kee lakun waadaa hin haalamnedha waadaa hin sobamnedha kun naan dhufa jedhe deebi'een dhufa gara koottan sin fudhadha biyya koottan sin fudhadha waan tokkoon itti hima namni Ameerikaadhaa fira qabu yookiin mucaa isaa Dubaayii achi jira yookiin abbaa ta'uu danda'a haadha ta'uu danda'a maal godha amma achi jirutti haala mijeessee maatii isaanii warra danaachi fudhachuudhaaf piroosesii xumuraaf yaalii akkasii taasisa. Sammuu namaa keessa kan jiru abalutti akkasii deemuuf gammachuu wayitu namatti dhaga'ama. Maaliif biyya guddatte dhaqaa waan jiruuf. Inni kun garuu kanarraa gargaridha. Madaalli hin qabu. Yesuustu waadaa akkasii nuu gale. Isin biyya lafaa irratti naftanii deebi'ee dhufeen gara kootti isin fudhadha. Biyya waaqarraa iddoo qabdu jechuudha. Haleluuyaa. Abdii akkasii qabna jechuudha. Abdii hin haalamnedha kun immoo. Kanaaf isa kana yaadattanii akkasii jajjabaattan barbaadetanii galgala kana. Sammuu keessanitti deebifatanii Yesuus konaa dhufa. Wangeela Yohaannis 14:3 nan dhufa jedhee abbaan koo biyya lafaa kana irratti nafu wallaansoo kana keessatti nafu rakkina kana keessatti nafu maalan goolanii dammaqeen eeggadha malee qophaa'een eeggadha malee jettanii akkasii of jajjabeessuu nan barbaada. Inni nan dhufa jedhe kun Yesuus deebi'ee hin dhufa. Haleluuyaa. Obboloota koo yeroo keenya har'aa kana gaafa ilaallu namoonni baay'een dammaqaa ta'anii jiru miti. Rafanii jiru. Dhugumaan isiniin jedhu. Hirriba yeroo isiniin jedhu hirriba hafuuraa isiniin jechuu kooti. Sima dhaggeeffadhaa. Namoonni moobaayilii bilbila dhukkubtuutan. Annaman dhiisu isiniin jedheera. Maaliifi barsiisaa guutuuf yeroo tokko akkas jedhanii waa'een ibidda sanaanaa galee duudhuudhaan qoosoo jedhani. Waa'een iddoo sanaa isinii galee innaan sagalee waaqayyoo ittiin qooftani. Itti isin qoofamu. Jaallattanis jibbitanis namni karaa lama lafa kanarraa godaana. Tokko du'aan deema lammaffaa Yesuus dhufa dingata. Kun hin beekamu. Amma guyyaa deemu beeku lafa kanarraa. Guyyaa nasiif halluu. Amma lafa kanarraa yeroo deemu beeku. Yeroo gooftaan dhufus hin beeku. Kana lamaan keessaa garuu tokko nan deema lafa kanarraa. Amma namni baay'een anoo dargaggeessadha. Anoo ijoolleedha. Ganaan jiraadha. Qalbii nan geddaradha. Omaan jedhee jechuun hojjeta. Omaan jedhee dhabnamata. Akkas miti. Hin beekamu yeroo isaa. Hoo Yesuustu galgala gara dingata dhufa yookiin immoo galgala gara waama tokkoon sopha. Amma kufee du'aa argina. Fayyaama kufee du'aa. Lamaan kana keessaa tokko waan deemnuuf dingata akka hin deemneef akka qophoofnu barbaada. Dingata akka hin sokkineef utuu qophaa'in dammaqnee utuu hin jiraatin hirriba du'aa keessa too jirru lafa kanarraa akka hin deemneefan dammaqaa jiraadhaa isiniin jechaa jira. Waaqayyo dammaqnee akka jiraannu hafuura isaa nama dammaqsu galgala kana nuuf haa baay'isu. Namni baay'een godoo isaa keessatti rafaa. Godoo isaa keessatti rafaa namni baay'een. Godoo yeroo isiniin jedhu godoo jireenya keenyaa kana keessatti namni baay'een rafaa. Mee wangeelaawwi weedduu boqonnaa 5 lakkoofsa 2 naa dubbisi. Caafa weedduu caalu boqonnaa 5 lakkoofsa 2. Rafaa namni godoo isaa keessatti. Qaama isaa foonii kana keessatti rafaa namni. Dammaqaa
miti sagalee Waaqayyoof, qophaa miti dubbii Waaqayyoof. Garuu godoon keenya kun, manni keenya kun, mana nuyi akka keessa rabnuuf nuu kenname miti. Dammaqnee of beeknee akka nuyi jiraannuuf godoo nuu kennamedha. Phaawulos dubbata lammaffaa Qorontos irraa godoon jireenya keenyaa kun gad dhumaa yoo deeme ijaarsa harki namaan ijaarin mana qabne nuyeedha. Godoo keenya kana keessatti dammaqaa ta'uu qabna amma godoo keenya kana keessa jiraannutti. Argatte? 5 geeffadhaa dubbii kana. Ani rafeera. An rafeera. Yaadni koo garuu hin rafne. Yaadni koo garuu hin rafne. Sagaleen hiriyee kootii hin dhaga'ama. Sagaleen hiriyee kootii natti dhaga'ama. Inni balbala hin rukuta. Inni balbala hin rukuta. Balbala anaaf banii. Balbala anaaf banii. Yaa obboleettii koo. Yaa obboleettii koo. Yaa michuu koo. Yaa michuu koo. Yaa kuullee akka gugee koo. Yaa kuullee akka gugee koo. Yaa ishee mudaa hin qabne. Yaa ishee mudaa hin qabne. Mataa koo fixeensi jiiseera. Mataa koo fixeensi jiiseera. Rifeensa mataa koos. Rifeensa mataa koos. Tiifuun halkanii tortorseera. Tiifuun halkanii tortorseera. Ani immoo. Anoo uffata koo ofirraa baasee. Ani uffata koo ofirraa baasee qullaa ta'eera. Akkamittan deebisee uffadharee. Akkamittan deebisee wayyaa koo uffadha. Anoo miilla koo dhiqadheera. Ani miilla koos dhiqadheera. Akkamittan deebisee lafa ittiin ejjedhee xureessare. Akkamittan deebisee lafa ittiin ejjedhee xureessare. Waaqayyo si haa eebbisu gaa. Kutaa kana naa dhiba dubbifadhaa. Cafa weedduu jaalala qonnaa shan. Arra feeretti. Maal koo garuu hin rafne. Yaadni koo garuu hin rafne. Ciisteetti yaadni ishee garuu hin rafne. Maal eegaa ina maaltu dhufaaya? Hiriyaa ishee dhufaaya. Sagaleen hiriyee koo hin dhaga'ama. Dhufaa jira. Balbala naa rukuticheedha dhufe. Kanaaf rafee of hin gatu. Dammaqeen eeggadha malee, qophaa'een eeggadha malee. Of keessa lafa namni baay'een, godoo isaa kana keessa lafa namni baay'een, godoon jireenya keenyaa kun kan lubbuun keenya keessa jiraattu kun of gataa taanee keessa gara nutti hin kennamne. Qophaa taanee Kiristoosin akka eeggannuufidha. Raftanii kan jirtan irra dhaamsa isinii qaba. Lubbuu keessan beelessaa kan jirtan, hafuura keessan dhiphisaa gaggabsaa kan jirtan, Waaqayyo dammaqi qophaa'e isin jechaa jira. Lama kuftee lamatti raftee galgala kana dammaqi qophaa'e. Abbaan kee deebi'ee dhufuu ga'eera. Akka isatti mucaan kun hin dhaga'ama sagaleen. Itti dhuftanii yoo dubbifattan hin dhufe hiriyaan ishee sun. Balbala naa banii jennaan wayyaa koo ofirraa baaseedhaam. Kophee miilla kootti baasee dhiqadheera. Akkamittan lafa jedhee dhufee sii mana. Akkamittan wayyaan ofirraa baasee ofitti deebisa. Akka keessa milkaa'ullaa kaasaa. Tuuti wayyaa ofirraa baaftee jirtu. Tuuti qullaa taatee jirtu. Tuuti raftee jirtu. Inni nan dhufa jedhe Yesuus kun deebi'ee sitti hin dhufin. Tuuti dammaqxee jirtu. Tuuti qophaa taatee jirtu. Tuuti ayyaana isaa uffattee jirtu. Yesuus deebi'ee siif haa dhufu. Warri sirii galee dabalaa ameen. Haleluuyaa. Akka dhabde gaafa ni dhufu. Qophaa taanee dammaqnee utuu eeggachaa jirru abbaan keenya deebi'ee nuuf haa dhufu. Dhugaan isinitti hima. Namni baay'een dagataa ta'eera godoo isaa kana keessatti. Eeggachuu qabna mana keenya. Ho'ifachuu qabna mana keenya. Dori baadiyyaadhaa akkas godhu. Dallaa horii beektu hundumti keessatti. Dallaa horii keessa godhu buqqee maaltu jira? Godoo kan keessa godhanii eeganii jechuudha. Yookiin nama lama bulaa yookiin nama tokko bulaa. Sababni godoon sun dallaa buqqeetti ijaarameef maali fedha? Maal fedha? Keessa godhanii eeguuf, horii eeguuf, qoqqofa'uuf. Akkasii miti. Bineensa irraa eeguuf, hattuu irraa eeguuf. Namoonni tokko garuu akkas godhu dur baadiyyaadha. Akka walakkaa kaanii iyya butu. Namni gamaa gamanaa uue.
maal yoo jedhan hattuutu horii yaafatee namni bira jiru godoon bira jiru jira namni godoo keessa jiru jira utuu inni rafu maal gooti saa yaafattee sakkiti achi dhaquun isaa garuu rafuudhaan miti dammaqee horii isaa eeggachuudhaaf horii isaa eeggachuuf yoo marafellee bakka sokossaa wayii dhaga'uu qaba waa koshennaan namni isaa hoggataa ta'uu qaba jechuudha eegumsaaf dhalle waan ta'eef utuu inni rafuu horii isaa adduun isaa yaafattee biyyaa baati erga rafee dadhabee gaafa ka'ee dammaqu iyya gooftaan utuu godotee keessa raftee jirtu sitti hin deebi'in dammaqxee tuutuuf beektu tuuti eeggachaa jirtu Waaqayyo siif haa dhufu. Namoonni baay'een akkasii waan uumamaniif hin beekan waan jiraataniif hin beekan eessa akka dhaqan hin beekan nuyi kaayyoon keenya qophoofnee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin eeggachuu. Gabaabsee waan sadii isinitti beekamu. Namni dammaqaa qophaa'aa ta'uu kan danda'u buleessi kee qophaa'aadha. Buleettiin kee qophooftuudha. Dhugumaan gooftaa Yesuusin eeggachaa jirti jira jechuu kan dandeenyu namni dammaqaa ta'uu kan danda'u tokko dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhaga'e of keessatti qabatee hojiirra oolchaa jiraata yoo ta'e ati namaan qophaa'aadha. Gooftaa eeggachaa jira. Yaada Waaqayyoo keessa jiraachaa jira. Namaan jechuu kan dandeessu dubbii Waaqayyoo dhaga'ee isa dhaga'e maal gochaa hojiirra oolchaa jiraata yoo ta'e. Yaa'ikoon boqonnaa tokko 22 dubbifachuu dandeessu. Ani yeroodhaaf hin dubbisu. Faarsaa 17 dubbifachuu dandeessu. Dhaga'uu duwwaadhaan warra of wayyoomsan hin ta'inaa Yaa'ikoon. Boqonnaa tokko argaa Yaa'ikoon 22. Gootuu dubbichaa warra ta'an ta'a malee namni dhaga'ee isa dhaga'e immoo hojiirra oolchaa raawwiidhaan agarsiisaa jiraatu isa dammaqee gooftaa eeggachaa jiru. Isa qophaa'ee mul'achuu Kiristoos eeggachaa jiru. Nohi hin dhaga'ee hin raawwate. Soqii jedhamee boreessatti argitu lafa bidiruu soqaatti argitu. Itti mamee raawwachaa jiraata. Namni Kiristoosii qophaa'ee eeggachaa jira jechuu kan dandeenyu isa waldaa dhufu miti. Isa akka keessan gara taa'ee dhaga'u miti. Isa akka qoosirraa lallabus miti. Isa dhaga'e kana raawwiitti hojiitti agarsiisa nama. Amma bara keenya kana namni dhaga'u hin dhibne, namni lallabu hin dhibne, nama akkamitti dhibe, nama raawwiidhaan agarsiisaa jiraatu dhibe. Hanqina akkasiitu baay'ata. Isa dhageenya hojiitti jijjiirree mul'achuusaa akka eeggannuuf ayyaanni Waaqayyoo galgala kana nuuf haa dabalamu. Haaleluyyaa. Mee akkas jedhaa waadaa galaa nan dhaga'edha. Nan hojjedhedha. Jireenyicha immoo nan argadhedha. Sanubbattan akka taataniif Waaqayyo ayyaana isiniif haa dabalamu. Haaleluyyaa. Lammaffaan namni qophaa'aadha dammaqaadha jechuu kan dandeenyu kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qaba yoo ta'e kadhannaadhaan Waaqayyo wajjin hariiroonsaa jabaadha cimaadha yoo ta'e wangeela Maatewos 26 lakkoofsa 40 dubbisa. Maatewos 26 40. Kana booddee gara bartoota sanaa dhufee rafanii isaan arge. Phexrosin immoo egaa isin sa'aatii tokkoof illee anaa wajjin dammaquu hin dandeenye qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa hafuurri dhimmaan hafuun galuu dadhabaadha jedhe gooftaan. Eeggadda isinitti meera gooftaan yeroo isaa abaan hin dabarsu qoosaan hin dabarsu wangeela lallaba isiniin jedhee hin barsiisa isiniin jedhee iddoo kanaas hin kadhata ture gooftaan Yesuus. Kadhannaa isaarraa gaafachees deebi'u bartoonni rafanii arge. Ammayyuu hin raftu jedhe yeroo tokkoof dammaquu hin dandeenye jedhe dammaqaa kadhadhaa ittiin jedhe namni qophaa'aa ta'uu kan danda'u qophaa'ee eeggachuu kan danda'u jireenya kadhannaa qaba yoo ta'e. Isa waldaatti dhufanii kadhatan miti. Dhuunfaa isaan Waaqayyo wajjin haasaa yoo ta'e galgala hin kadhata yoo ta'e ganama hin kadhata yoo ta'e eegumsa Waaqayyo wajjin jireenyi isaa Waaqayyo wajjin
hariiroo isaa cimaadha yoo ta'e isa qophaa'ee eeggatuudhaan isa tokko isaatti hafu miti isa ol butamudha isa iddoo dhagaa daabbootti hafu miti isa ol butamudha inni kam inni yeroo hundumaa kadhannaadhaan waaqayyo wajjin dubbatu hariiroo isaa waaqayyo wajjin namni yeroo hundumaa godhatu isa qophaa'ee deebi'ee dhufu gooftaa Yesuus eeggatudha jechuudha. Inni sadaffaan namni dammaqaa qophaa'aa ta'uu kan danda'u hafuura qulqulluutiin geggeeffamee jiraata yoo ta'e. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee jiraata yoo ta'e. Namni waan lamaan geggeeffama. Hafuura waaqayyootiin faallaa hafuura waaqayyoo. Kana dhala waan biraa nama geggeessu. Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 8 dubbisuu dandeessu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 dubbisuu dandeessu. Warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundumtuu ilmaan waaqayyooti jedha. Ilmaan waaqayyoo kan jedhaman warra kamidha? Warra hafuura qulqulluudhaan geggeeffaman. Ammuma iddoo kana kan jirru waan ittiin geggeeffamnu beekna. Anamma waan ittiin geggeeffamu beekna. Isinis beekna. Yookiin hafuura waaqayyoo ta'a yookiin immoo hafuura seexanaa ta'a. Kana lamaan keessaa tokkoon geggeeffamadha. Amma inni nama arrabsiisu, inni nama rukuchiisu, inni hamaa nama rakkachisiisu, inni qabeenya nama saamsisu, inni nama dalga nama ilaalchisu hafuura waaqayyoo miti. Namni akkas godhu ollaa keessa jira taanaan, namni akkas godhu maatii keessa jira taanaan hafuuraan ittiin geggeeffamu shakkaa. Hafuurri waaqayyoo hafuura sirrii nama hojjechiisudha malee hafuura dabaa nama hojjechiisu miti. Kanaaf qophaa'aadha kan isin ittiin jettan hafuura waaqayyootiin hafuura qulqulluudhaan hin geggeeffama. Gaarii dubbata, gaarii hojjeta, gaarii namaaf yaada yoo ta'e karaa isaarraa, jiruu isaarraa, suuqii isaatii, iddoo hojii isaatii, mana barnootaa isaa, afaan isaarraa waan gaarii dhageessu yoo ta'e shakkii qaba. Hafuura waaqayyootiin geggeeffamaa jira. Har'a garuu sinittan hima. Kana keessa kan hin jirre arrabsi loli kan isin hin jirre. Inni faallaa hafuura waaqayyootii of keessaa dhangalaasaatiin gara gaarii hojjechuuf gaarii dubbachuutti gara hafuura waaqayyoon geggeeffamanii ilmaan waaqayyoo ta'anii kaadhimamaa jireenya bara baraa ta'uun akka isin deebitan naamtan isinii qaba. Sababni isaa hafuura waaqayyootiin geggeeffamnee jireenya bara baraa akka dhaallu jaalala waaqayyooti. Egaa biroo tokko waan tokko isinitti himu dubbii koo goolabeedha. Namni dammaqaa ta'uu kan danda'u dubbii waaqayyoo dhaga'ee raawwata yoo ta'e, kadhannaan hariiroo waaqayyoo wajjin qaba yoo ta'e, hafuura qulqulluun hin geggeeffama yoo ta'e dammaqaadha jechuu dandeenya kiristaana tokkoonii. Kanaaf dargaggoota keessumaa dargaggoon dammaqaa qophaa'aa lafa hojii keessanitti lafa deemtan baratanitti waa'een Yesuus waa'een guyyaa tokko waa'een deebi'ee mul'achuu gooftaa Yesuus sammuu keessan keessa olaantummaa akka qabaatu dhaamsan sinii qaba. Olaantummaa akka qabaatu keessumaa hattuun seexanni laphee dargaggootaa baay'ee hatu barbaada. Maaliif humna dargaggummaa kanaan hojjechiifachuudhaaf isin gugguusifachuudhaaf isiniin barbaada. Waaqayyoos isiniin barbaada. Kanaaf isa kan seexanaa ganaati yaada waaqayyoo jiraachuudhaaf dursa akkasiin kennitan dhaamsan sinii qaba. Qophoomni akka jiraannuuf waaqayyo hunda keenya gargaaru. Haaleluyyaa. Eewwani dubbii kana dhageessan harka baasaa. Aga'uu duwwaa mita kan raawwattaniif waaqayyo sin gargaaru. Haaleluyyaa. Waan tokko sirriitti hima. Namni erga du'e qalbii gaddarachuu hin danda'u. Namni erga lafa kanarraa godaane qalbii gaddarachuu dammaquu wanti jedhamu hin jiru. Biyya waaqaraa dammaquu wanti jedhamu hin jiru. Qophaa'uu wanti jedhamu hin jiru. Dammaquun asitti, qophaa'uun asitti utuu yerichi hin gahin. Kanaaf dhaamsi annu malatti isinii qabu amma dammaqaa, amma qophaa'aa yeroo ilmi namaa dhufu akka Noohi oole sana ooluudhaaf baraaramuudhaaf warra qophaa'anii eeggatan akka taanuuf waaqayyo hunda keenyaa gargaaru. Miilla keenyaan dhaabannee sagalee kana irratti isinii kadhadha. Hin kadhanna waaqayyoon. Hin bayinaa.
ati torka saan gadinin go sagale kana me of keessana nessa dammaqi qophaay nan dhufa inni jedhe Yesuusidha. Eenyutu rafee jira godoosaa keessa? Balballi nama baay'eetu qosame namni ka'ee banu hin jiru. Anoo ofirraa baaseera ka'ee sii banuu hin danda'u. Wayyaan koo narraa bu'eera, wayyaan koo ofirraa baaseera sii banuu hin danda'u ittiin jette. Nama meeqatu ayyaana uffateera? Nama meeqatu immoo qullaa deemaa jira? Har'a galgala kana gara yaada Waaqayyootti, gara ayyaana Waaqayyootti, gara simboo isaa uffachuutti, gara ayyaana isaa uffachuutti akkasin dhuftan barbaada. Ayyaanni Waaqayyoo si ga'a obboleettii koo, ayyaanni Waaqayyoo si ga'a obboleessa koo. Dhuftee akka tuffattu barbaada, qullaa kee akka hin taane barbaada. Ayyaana natti uwwisedha Waaqayyoon kadhadhaa na wajjiniin. Abbaan kee si gargaaru barbaada yeroo kana. Ayyaana natti uwwisedha kadhadhaa. Qullaa koo ta'ee natti dhufuu kee barbaadu. Sagalee akkasii namni baay'ee iddoo qabuufi. Qullaa koo deebitee na arguu kee barbaadu. Ayyaana natti uwwisi jedhaa dubbadhaa. Xiqqaa lama kadhannaa Waaqayyoon. Nama baay'eetu qullaa deema. Nama baay'eetu uffata miidhagummaa isaa ofirraa baaseera. Dargaggeessi sana asittan himaa. Dargaggeettii sana asittan himaa. Yeroo ayyaana Waaqayyoo uffattee jiraachuu qabdu yeroo kana qullaa kee hin deemin. Hin bahin yaada Waaqayyoo keessaa. Hin bahin mooraa Waaqayyoo keessaa. Abbaan kee ayyaana sitti uwwisuu barbaada. Nama si gochuu barbaada. Si leeffachuu barbaada. Lafaa si kaasuu barbaada. Kaadhimamtuu si godhachuu barbaada. Ta'i kaadhimamaa isaa abbaan kee si leeffachuu barbaada. Eenyutu harkaa ba'ee jira? Eenyutu harkaa ba'ee jira? Eenyutu harkaa ba'ee jira abbaa isaa harkaa? Naan ta'u qeen abbaa koo, naan ta'u manni abbaa koo jedhee ba'e mucichi. Yeroo booddee garuu kisaaree deebi'e. Abbaan isaa garuu faaratti hin banne. Inni badee naa galeera. Inni du'e naa deebi'eera. Simannaan ka'u qaba qee kanatti. Wayyaa haaraan uffifamuu qaba. Horiin qalamuu qaba. Har'a qee kootti waan haaraa ta'e. Ilaa baddee kan jirtu, cabdee kan jirtu. Galgala kana harkisu wallaanuun dhufa. Qullaa kan jirtu. Harki wayyaa sitti uffisu harki Waaqayyoo hin dhufa. Ati garuu bani laphee kee bani. Ola garuu Yesuus laphee keetti. Asuma ta'u Yesuus mana keetti. Hallelujah. Konfolfinaa kan toloota harka isaa irratti nu baate hin dhufaa Yesuus hin dhufaa. Akkasitti sin hin dhiisu jedhee erga nuuf kakate hin dhufaa Yesuus hin dhufaa. Konfolfinaa kan toloota harka isaa irratti nu baate hin dhufaa Yesuus hin dhufaa. Akkasitti sin hin dhiisu jedhee erga nuuf kakate hin dhufaa Yesuus hin dhufaa. Yesuus hin dhufaa. Furii hin dhufaa. Dhufee hin dabarre hin dhufaa. Achiin hin hafne hin dhufaa. Yesuus hin dhufaa. Furiin hin dhufaa. Achiin hin hafne hin dhufaa. Dhufee hin dabarre hin dhufaa. Harka keessan ol kaasaa gara Waaqayyootti. Sin kadhadha yaa Abbaa. Yaa sagalee kana galgala kana natti dubbatte. Buloota fuula kee dhaabatan kanatti sagalee kee dubbatte. Deebi'een dhufa jette. Yeroon kun yeroo ati dhufa geessedha. Guyyaan kun guyyoota xumuramuu ga'anidha. Barri kun yaa Waaqayyoo bara ati dhufuu geesse mul'achuu geesse. Inni caafamee jiru bara raawwatamaa jirudha. Naa galgala kana harka keenya harka keetti laadhanna. Bara keenya bara sitti laadhanna. Murii keenya sitti laadhanna. Yaada kee keessaa baanee yaada keenya akka hin raawwanne. Fedha kee keessaa baanee fedha keenya akka hin raawwanne. Guyyaan ati mul'attu guyyaawwan waan abboo'ichaa akka nutti hin taane. Guyyaa nuyi gidiraa keenya xumurree haara galfannoo akka nuu ta'u si kadhadha.
guyyaa nuyi wal'aansoo biyya lafaa kana goolamne iddoo boqonnaa keenyatti galluuf kata'u siin kadhadha. Galgala kana ayyaanni nuuf haa dabalamu. Kan keessa ol kaasaa harka mirgaa ayyaanni galgala kana nuuf haa dabalamu. Yaanni mana kee keessa nu dhaabu. Yaanni mogolee keenya jabeessu. Ayyaanni nu dammaqsu. Yaanni lafa kunnee nu kaasu. Ayyaanni hunda nutti godhu. Galgala kana nuuf haa dabalamu. Koleessa kanaaf ayyaanni haa dabalamu. Koleetti kanaaf ayyaanni haa dabalamu. Guyyaa keessa jira guyyaan tokko. Jira guyyaan tokko. Guyyaa tokko. Guyyaa keessa jira guyyaan tokko. Jira guyyaan tokko. Guyyaa tokko. Guyyaa sana inni tokko ol fudhatama. Inni tokko immoo hin dhiifama. Guyyaa sana namni tokko ol fudhatama. Inni tokko immoo hin dhiifama. Salphina kan taane dhumni kee Yesuusiin ibsu manni kee. Badiisa kan taane dhumni kee Yesuusiin ibsu harri kee. Salphina kan taane dhumni kee Yesuusiin ibsu harri kee. Yesuusiin ibsu manni kee. Yesuusiin ibsu haasaan kee. Yesuusiin ibsu hojii kee. Yesuusiin ibsu manni kee. Guyyaa keessa jira guyyaan tokko. Mee yaada obboleettii obboleessa koo. Waa'ee guyyaa tokko akkati yaadduun barbaada. Guyyaan akka tasaa dhufu sun tingata akka sirra hin baane bara si'achi qabdu qophooftee dammaqxee akka jiraattuun barbaada. Bara keessa jira barri tokko. Jira guyyaan tokko. Guyyaa tokko. Guyyaa sana inni tokko ol fudhatama gara keetti. Inni tokko immoo hin dhiifama. Goleessa qopholeetti koo salphina kan taaneef dhumni kee. Yesuusiin ibsu manni kee. Badiisa kan taaneef dhumni kee. Yesuusiin ibsu. Mana nama baay'eetti waan biraatu lallabama. Karaa nama baay'ee irraa waan baay'eetu ifa. Kiristoostu ifa miti. Sinittin dubbadha siniinan jedha. Guyyaa har'aan booda manni kee Yesuusiin haa ibsu. Guyyaa har'aan booda hojiin kee Yesuusiin haa ibsu. Guyyaa har'aan booda deemsi kee Yesuusiin haa ibsu. Yesuusiin lallabuudhaan, Yesuusiin mul'isuudhaan, Yesuusiin jiraachuudhaan maqaa Yesuusiin eebbifama. Gooftaa sin kadhadha. Badiisa nu baraari. Salphina nu baraari. Guyyaa natti mul'attu guyyaa gammachuu nuuf haa ta'u. Guyyaa nu itti boqonnu nuuf haa ta'u. Guyyaa nu itti biyya keenyatti gallu nuuf haa ta'u. Rakkinaan dhaloonni kun rakkinatti akka hin dabarre. Boo'ichaan dhaloonni kun boo'ichatti akka hin dabarre. Boo'icha keenya xumurree biyya abdii keenya akka geenyu. Tsiyoon biyya keenya akka geenyu. Hafuurri nu dammaqsu gara keenya haa dhufu. Hafuurri nu dammaqsu gara keenya haa dhufu. Sin kadhadha. Obboleettii kana yaada ishee keessaa baasi. Ol kaasaa harka keessan. Obboleessa kana yaada isaa keessaa baasi. Baduu namaatti hin gammaddu. Cabuu namaatti hin gammaddu. Gubachuu namaatti hin gammaddu. Salphachuu namaatti hin gammaddu. Yaa abbaa sin kadhadha. Obboleettii kanaaf galgala kana araarri haa ta'u. Obboleessa fuula kee dhaabatuuf galgala kana araarri haa ta'u. Lafa badanii galuun. Lafa cabanii wal'aanamuun. Lafa dhokatanii mul'achuun. Maqaa Yesuusiin galgala kana haa ta'u. Booji'amanii kan jiran shaada seexanaatiin, shaada biyya lafaatiin qoodasii jiraachuu waan biraaf jiraachaa kan jiran
akka harkaa baaftu sin kadhadha. Gara yaada keetti akka deemtu sin kadhadha. Gara ulfina keetti akka deemtu sin kadhadha. Fannoo koletti gara iddoo keetti deebi'u. Gara yaada keetti deebi'u. Aloonni kun gara yaada keetti deebi'ani. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Ibidda fuuraa mana keenya haa boba'u. Ibidda fuuraa mana keenya haa boba'u. Buleessi kun gara deemutti si haa lallabu. Bulettiin kun gara deemtutti si haa lallabu. Wanti dubbii kee keessaa fuudhamu irraa haa hidhamu. Mana isaanii keessaa haa hidhamu. Bara isaanii keessaa haa hidhamu. Sagalee kee kana raawwiin agarsiisanii ammatti deebitu takka jiraataniif nu gargaari. Kana waan gootuuf eebbifami. Maqaa Yesuusiin ameen. Akka keessan walitti buusaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Eebbifamaa gooftaan koo sana eebbisu noora. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyo isa kana natti nutti dubbateef galata galchaame haa ta'u. Waaqayyo nutti dubbateera. Dammaqaa nuuf jedheera. Galgala kana immoo nama dammaqu akka taanuuf ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Ameen ameen. Immoo buusiidhaaf mataaf yaada keenya gadi qabannee Waaqayyoon ni galateeffanna. Yaa Waaqayyo sin kadhadha galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo gooftaan kennaan kennamu kun babal'ina wangeela keef akka inni ta'u sin kadhadha.